الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوني ماتي تي في هاملتون ورتاتن بكم جرتنوتي نجان كان كينيا سين حقا كبوجتشا إجا ويا هذا وان نما قدسيسو وان أمة مسلمة حملة تي في هاملتون أبسوداف هجين هجتمي isin beeksisuudhaafi innis maalinni yoo jenne yuutuubiin TV Hamilton waggaa dheeraadhaaf irratti hojjetaa ture yeroo hammaa kana butamee jira jechuudha. Kanaaf iyyuu daawaan yookaan immoo barumsi gara TV Hamilton irratti daddarbaa ture gara viidiyoo 1500 oliidhaa kan ta'u yeroo hammaa kana yuutuubiin isaadhaa jalaa butamee yookaan immoo haak ta'ee jira waan ta'eefi Ega ummanni kan Kenya ummanni Muslimaa kan Itoophiyaas ta'ee kan Oromiyaa Oromoo taatan hundiyyuu YouTube Hamilton kana akka isa haaraa akka hordoftan isin jechuun barbaada. Maatii miseensa haaraa ta'uudhaan akka jajjabeessitanu akka bira dhaabbattanu isiniin jechuun barbaada. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.